Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan kan barattan hundumti keessan akka isaatii bakka jirtanitti maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa farmoota keenyaa yeroo hundumaan galateeffamuu dubartis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniifis haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa kitaabolee kakuu haaraa jalqabnee akka jiru ni beekama. Boqonnaa kanaan kutaa darbe kutaa 14ffaadhaan kitaabolee faarfannaadhaa fi ogummaa kanneen jedhaman kitaabolee 8 tarreessinee achi keessaa kitaaba jalqabaa kan ta'e kitaaba Iyyoob ilaalleetu kan dhaabbanne. Har'as achuma irratti fuudhaan kitaaba faarfannaadhaaf ogummaa kan ta'u kitaaba lammaffaa kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroo darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhasaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kitaabolee faarfannaadhaa fi ogummaa jennee dheengadda kan tarreessineen kitaabni jalqabaa kitaaba Iyyoobidha. Kan lammaffaa kitaaba faarfannaa. Isa booda kanneen jiran kitaaboleen 5 immoo kitaaba ogeessicha Solomoonii fi kitaabni xumuraa kitaaba Siraak ta'uusaa tarreessineerra. Kitaabolee kana keessaa kan lammaffaan egaa kitaaba faarfannaadha. Kitaabni faarfannaan keessa beekessaan Faaruu Daawit jennee kan waamnu jechuudha. Faaruu Daawit kitaaba qulqulluus kan jiru akkasumas immoo qofaatti adda ba'uudhaan manni kiristaanaa keenyaa kadhannaadhaaf kan itti fayyadamnu ofuma isaatti mezmure daawwit yookiin immoo faarsaa daawwit jedhamuudhaan kan jiru sun kitaaba kanadha jechuudha. Kitaabolee qulqullaa'oo 81 keessaa tokko kan ta'edha manni kiristaanaa keenya kadhannaadhaaf adda baastee kan fayyadamtu jechuudha. Kitaabolee mana qulqullummaa keessaa baay'een isaanii kallattiimaan kitaaba kadhannaa ta'aniiru. Fakkeenyaaf kunoo kan akka kitaaba faarfannaa kanaa Wangeela Yohaannis fa'aa isaan kun ergaawwan mataan isaanii kadhannaadha. Kanaaf qofaatti adda ba'ee faarsaa kitaaba daawwit mezmuree daawwit jennee kan fayyadamnu sun kitaaba biraa akka nuti fakkaanne kitaaba faarfannaa kanadha jechuudha. Kitaabni kun kitaaba faarfannaa kitaaba faarsaa daawwit kan jedhamedhaa fi daawwititu hunda isaa geesse jechuu keenya miti. Achi keessatti kanneen geessifamanii jiran faarfannaawwan baay'een isaanii mooticha daawwitiin kan geessifaman waan ta'eedhaaf haala kanaatiin maqaa kanaan moggaa'ee fi faarsaa daawwit jedhamuu danda'eera jechuudha. Faarsaawwan naannoo 73 isaa ol kan ta'an mooticha daawwitiin geessifamaniiru. Faarsaa 150 keessaa jechuudha. Kanneen hafan immoo kan akka fakkeenyaaf faarsaan 12 kan Asaafidha. Faarsaan 10 immoo kan ijoollee Qoreeti. Faarsaan 2 kan Solomoon, faarsaan 1 kan Musee, faarsaan 1 immoo kan Eetaan, faarsaan 1 immoo kan qulqulloota Heemaan ilfatamedhaan kanneen kan barreeffamedha. Kana qofaa miti raajonni baay'eellee faarsaa kana geessaniiru keessaanii qabu jechuudha. Kan akka raajicha Ermiyaas, kan akka Hisqiyaas, kan akka Zakkaariyaas, Haagee isaan kun faarsaa kana geessaniiru jechuudha. Faarsaan kun walitti qabamee faarsaan 150 kun haala guyyaa argannu kanaan kan qindaa'e. Egaan barreeffama isaa keessatti kan geessan namoota adda addaadha jennee tarreessineerra. Qulqulloota kanneen ta'an kun yeroowwan adda addaatti geessaniiru. Haala kanaatiin walitti qabamee funaanamee kitaaba faarfannaa jedhamee faarsaan 150 kan qophaa'e garuu boodadha. Saboonni Israa'el gara Baabiloonitti deemuu isaanii warreen Yihuudaa jedhaman Baabiloota akka isaan deeman ilaallee turre. Booji'amuu sanaa booda waggoota turan booda yeroo isaan deebi'an deebii kanaa booda ture. Kitaabni kun haala kanaatiin qindaa'ee kitaaba faarfannaa jedhamee kan qindaa'e jechuudha. Kan qindeessas immoo yeroo sana barreessaa kan ture luba kan ture
lubicha beekamaa Izraadha. Isatu haala kanaatiin qindeesse. Egaan kitaabni kun qabiyyee isaa gaafa laallu ba'uudatti baay'ee bal'aadha. Kan hin qabanne hin qabu. Osoo jireenya namaa bara kamiyyuu kan jiru addaan osoo hin qoodin namni jireenya isaa keessatti kufuudhaaf ka'uu, waaqayyo irraa fagaachuudhaaf waaqayyotti dhiyaachuu isaan kana ni ibsa. Kadhannaa ni qabaa, eebba ni qabaa, abdii obsa ni qabaa. Wantoota baay'eedha kitaabni faarsaanii kun kan inni of keessaa qabu jechuudha. Kitaabolee amma ammaatti ilaale keessaa kitaaba addaadha kun keessumattiyyuu waaqayyoon galateeffachuu duukaa wal qabate kitaabni kun kitaaba galatoo kitaaba kadhannaa ta'e addatti kan ba'e mataan isaayyuu innumti achi keessa kanneen jiran baay'een isaanii galatoo waan ta'aniifidha. Galatoodha. Faarsaawwan gaafa akkasitti ilaallu hiikaa lama qabu. Jalqaba waa tokkodhaaf kan dubbataman guyyaa har'aa garuu fayyina raawwatame keessatti gaafa ilaallu iccita biraa kan of keessaa qabanidha. Innaa kaarraa kan ka'e manni kiristaanaa keenya guyyaa har'aa kakuu haaraa keessatti mataasa kitaaba kadhannaa taasistee itti fayyadamtii jechuudha. Sirna qulqulleessaa itti dhageessan yoo ta'e misbaakii kan jedhu kan jedhamu ni jira. Yeroo barumsaa waa'ee sirna qulqulleessaa baranneerra inni guutummaan isaa faarsaa daawwitidha. Galatoo jiru adda addaatti dhimma waggaa keessa naanna'anii ayyaanota dhufa hundumaanuu kana kan wal qabatu faarsaa daawwit keessa dursee jechuudha. Waaqayyo haala beekeen haadha fedha isaa ta'edha. Bifa raajinaan keessa kaa'edha jechuudha. Waa'ee gooftaa keenyaa dhalachuusaa, dhanna qabachuusaa, deebi'ee cuubamuusaa, fannifamuu, du'ee du'aa ka'uu kun hundumtuu keessatti ibsamee jira bifa galatoodhaan. Kan qulqulloota waaqayyo akkasudha. Kan haala kee dubroo maalaam haala kanaatiin ibsamee kan jiru waan ta'eedhaaf ba'uunet kitaaba addaa jedhameetu faarsaan kun kitaaba qulqulluu ni beekama jechuudha. Egaan kanaaf manni kiristaanaa keenya haala kanaatiin itti fayyadamti. Faarsaan kun walumaa galatti faarsaawwan 150 qaba. Boqonnaan jedhamu. Faarsaa daawwit boqonnaa 2 boqonnaa 1 jedhamu. Boqonnaa osoo hin taane kun faarfannaadha. Faarsaa 1 lakkoofsa 5, faarsaa 2 lakkoofsa 3, faarsaa 10 lakkoofsa akkas jenna malee faarsaa daawwit boqonnaa kanan jedhamu kuni inni kun matuma isaa faarsaadha malee boqonnaa waan hin taaneef jechuudha. Innaa wantoota baay'ee kennaa waaqayyoo diina jaallachuu, diina ofii jaallachuu, waa'ee kadhannaa, waa'ee obsa qabachuu kana of keessaa ni qaba. Faarsaawwan kun egaa baay'inni isaanii 150 ta'an malee kitaabolee qulqullaa'oo kan afaan Giriikiidhaa fi booda yeroo dhiyootti afaan Ingiliffaatti kan jijjiiramu keessatti haalli lakkoofsa isaanii adda adda ta'etu ni arganna. Gama lamaanuu baay'inni isaanii 150dha. Garuu lakkoofsatti immoo adda addummaan tokko tokko ni jiraata. Faarsaa kitaaba qulqulluu kan Giriikii jennee ingirii dhaloota Kiristoosiin dura naannoo bara 284tti kitaabni afaanii Hibruudhaan yookiin Ibraasiidhaan kan ture gara Giriikiitti akka jijjiirame abbootii 70 hiikaa Septuagintii kan jedhu jechuudha. Kan ni yaadattu. Isa kanadha. Kitaaba Giriik kan jedhamu. Isa irratti kan jiru guyyaa irraa manni kiristaanaa keenya Ortoodooksii Tawaahidoon nuti kan qabnu jechuudha. Hiikkaan sanadha. Hiikkaa sanadha kan jiru jechuudha. Hiikkaa sana hordofa kan keenya. Faarsaan daawwit nuti harkarraa qabnu hiikkaa kan Giriik sana hordofa. Kanarraa kanaaf kan afaan Oromoodhaa fi 66 tokko tokko kan agarru immoo faarsaa hiikkaa afaan Ingiliffaa kan inni hordofu. Ingirii afaan Ingiliffaan dhaloota Kiristoosiin boodadha yeroo dhiyootti. Kitaaboleen gara Ingiliffaatti kan jijjiiran jechaadha. Ingiliffi guyyaa irraa akka addunyaatti kan beekame malee dursee afaanonni adda addaa wal harkaa fuudhuudhaan dursaa kan turani. Ingiliffi garuu yeroo dhiyootti akka addunyaatti kan beekame. Ta'us afaan Ingiliffaan kan jiru guyyaa irraa afaan Oromoodhaan kan jiru kallattiimaan hiikkaa sana hordofaa jechuu barbaadeetuuni. 66 warreen argattan hundumtu hiikkaan isaa sana hordofa lakkoofsi kan faarsaa daawwit faarsaa 1-2 kan jedhu kan afaan Ingiliffaa sana hordofaa. Kanaaf adda addummaan kan jiru. Adda addummaan kun xiqqoo hubachuun barbaachisaadha. Bakka adda addaatti uumameera. Kan jalqabaa faarsaa 9ffaatti uumameera. Kan keenyarra jechuudha. Kan afaan Giriikiidhaan yookiin immoo kan mana kiristaanaa keenya keessaa faarsaa 9ffaadha kan jiru. Gara afaan Ingiliffaatti gaafa hiikame jechuudha. Faarsaan kun lakkoofsa 38 qaba. Maal ta'eera bakka lamatti qoodamee hiikameera. Faarsaa 9 faarsaa 10 jedhame jechuudha. Faarsaan 9ffaa kan keenyarraa faarsaa 9 lakkoofsa 1 kaasee hanga 20tti kan qabu qofaatti qabatee faarsaan 10ffaa immoo kan jedhu immoo lakkoofsa 21 kaasee hanga 38 kan jiru kan keenyarra faarsaa 9ffaa lakkoofsa 21 hanga 38 kan jiru gara afaan Ingiliffaatti ta'uu kan maal ta'eera gara faarsaa 10 jedhame haala kan adda bahee lafa taa'eera jechuudha. Adda addummaa kan uume tokko kanadha. Kan lammaffaa immoo faarsaa 113 kan keenya jechuudha. Lakkoofsa 26 qaba. Isa kanas bakka lamatti qoodeeran afaan Ingiliffaa.
Kan jalqabaa lakkoofsa 1-8 fuudheetu faarsaa 114 godheera. Lakkoofsa 9-26 kan jiru immoo faarsaa 115 gochuudhaan barraa'ee qabatee jira. Kan biraan immoo faarsaawwan kan Giriik yookiin immoo kan mana kiristaanaa keenyaarraa lama ta'anii kan jiran immoo walitti fiduudhaan ammas tokko iddootti goillee ni qabaata. Kun immoo fakkeenyaaf faarsaa 114 fi faarsaa 115 bakka lamatti ni arganna. Kan jalqabaa faarsaa 114 fi 115 isaan kun afaan Giriikirraa faarsaa lamadha. Kan mana kiristaanaa keenyaa jechuudha. Kan Ingiliffaatti garuu walitti hidhamuudhaan faarsaa 116 jedheetu hiikee qabatee jira jechuudha. Kan biraan immoo kan xumuraa jechuudha faarsaa 146 fi 147. Isaan kun lamaan afaan Giriikiidhaan yookiin immoo kan mana kiristaanaa keenyaadhaan faarsaa lama ta'anii isaan jiran. Afaan Ingiliffaan immoo lamaan walitti hidhuudhaan faarsaa 147 godhee qabatee jira jechuudha. Adda addummaan isaanii kanadha. Innaa kanaafidha yeroo dhaqasamu faarsaa 15 jedhanii haammattuu keessatti 16 kan kaa'amu yookiin faarsaa 50 jedhamee haammattuu keessatti 51 kan jedhamu sababa kanaadha. Adda addummaan kun uumame waan jiruufidha. Ta'es manni kiristaanaa keenya kan isheen fayyadamtu hiikkaa kan jalqabaadha. Inni immoo kan Giriikidha. Kan Giriikidha. Jalqabas kan hiikame kallattiimaan akkuma dursinee boqonnaawwan jalqabaatti ilaalle afaan Giriikiidha. Dursee kan hiikamechaa dhannaa Kiristoosiin duradha kun kan taasifame. Kanaaf manni kiristaanaa keenya kana qabatteetti inni Ingiliffaa fi yeroo dhiyootti kanneen dhufan immoo kana qabatanii jiru jechuudha. Inni adda addummaa kanarraa kan ka'e mul'ateera. Waa'ee faarfannaa ammoo kanatti hojjennee dhugaa kan itti aanu kitaabilee ogeessicha Solomoonidha. Isa kana kutaa itti aanuun qabannee dhiyaanna. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.